Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha hordoftoota yuutuubii chaanaalii keenya fayyaa keessanii har'a barnoonni fayyaa irratti waliin ilaallu hirriba dhabuudha. Hirriba namni tokko hirriba akkamittiin maalirraa kan ka'e dhabuu danda'a? Furmaanni isaa hoo maalidha? Akkamittiin hirriba rafuu danda'a? Hirriba gahaa tokko namoonni baay'een halkan hirribaa dammaquu yookiin immoo halkan hirriba dhabuun kan isaan mudatu ni jira. Isaa san irratti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Viidiyoo fayyaadha wal qabatee kanaan dura baay'ee isaa isin hojjedheen jira. YouTube chaanaalii maqoo jala seentanii ilaaluu dandeessu. Hirriba dhabuun akkamittiin dhufuu danda'a? Sababni hirriba namni tokko hirriba akka hin rafne isa godhu maalidha? Furmaanni isaa immoo maalidha kan jedhudha kan ilaallu. Akka saayinsiin jedhutti namni tokko giddugaleessa sa'aatii 8 yookiin immoo 7 haga 9 rafuu qaba jedha. Isaa gadisoo ta'ee fi oloo ta'e fayyaa namaatiif gaarii miti. Baay'ee rafuunis yookiin hirriba dhabuunis fayyaa namaati irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Hirriba dhabuun rakkoo hirribaa kana akka addunyaatti namoota miliyoona hedduutti lakkaawamanii kan miidhaa jirudha. Innis hirriba dafee nama fudhachuu diduu amma hirriba keessaa dammaquu fi erga dammaqanii booda immoo deebi'anii rafuu dadhabuu faan nama ni mudata. Namni baay'een kanaan kan dhiphachaa jiran jechuudha. Sababoonni hirriba akka dhabnu nutti fidan maal faadha jennee yoo ilaallu tokko dhiphinadha. Waan rakkoo adda addaatiin dhiphachuu yaada baay'isanii cinqii keessa seenuuni. Akka hirriba dhabnu nu taasisa. Akkaataa hojii keenya kan duraa irraa jijjiiramu yoo waan sa'aatii itti hirriba rafnu tokko dhaabbataa hin godhanne yoo ta'e sa'aatii hirribaa san wal nu jalaa jeeqa yoggaa ta'e suni akka hirriba itti hin rafne nama godha. Inni kan biraa kutaa ciisichaa garmalee qorru sagalee wacaa qabaachuu fi siree nuun mijachuu dhiisuu irra hoggaa rafne beekamaadha. Hirribni akka hin qabne godha. Abjuu badaa fi nama sodaachisu arguu abjuudhaan namoonni tokko abjuu sodaadhaaf kan hirriba dhabanii ni jiranii. Abjuu badaa fi waan nama sossodaachisu halkan arguun hirribni akka nama hin qabne godha jechuudha. Ciisicha dura wantoota nama si'eessa fayyadamu wantoota akka bunaa, shaayii fi wantoota biroo wantoota hirriba namarraa balleessan isaan kana fayyadamuun akka hirriba hin qabne nama godha. Dhukkuba biraa kan hirriba nama dhabsiisuuf saaxilamuu yookiin dhukkubsachuu dhukkuboonni tokko kan hirriba nama hin qabsiisne ni jiranii. Wantoonni dhukkuboonni gubaa akkasumas immoo nama hooksisa waan garaagaraadhaan isaan kun hirriba kan nama dhoowwanidha jechuudha. Akkamittiin namoonni hirriba osoo fayyaa ta'anii jiruun akkasumatti kan hirribni halkan akka hin rafne godhan maal fa'aadha kan jedhu immoo yeroo ilaallu fi furmaanni isaa maalidha? Furmaanni maalidha? Akkamittiin hirriba gahaa rafuu dandeenya kan jedhudha. Yeroo hirribaa keenya dhaabbataa gochuudha. Yeroo hundumaayyuu hirriba sa'aatii itti rafnu tokko barsiifata godhanne sa'aatii sana itti rafne sa'aatii sana itti yookaan ta'e hirribni sa'aatii isaa eegee nu qabuu danda'a jechuudha. Yeroo hirribaa keenya garuu wal jala jeeqamaadha hoggaa ta'e kuni akka hirribni nu hin qabneef sababa ta'a jechuudha. Qaama keenya dhiqachuu fi sammuu keenya dhiphisuu dhiisuudha. Hirriba dura shaaworii galanii sammuu ofii rifreesh godhanii gaafa gara hirribaatti deemanii hirriba gaarii akka rafnu gochuu danda'a jechuudha. Bilbilaa fi meeshaalee biroo kan nu jeequu danda'an ofirraa fageessuu danda'uu qabna. Bilbila irratti geemii taphachuu, suusii viidiyoo adda addaa ilaaluu waan garaagaraatiin namoonni halkan fa'aan ilaalan yoo ta'e inni suni hirriba keessaa irree akka ka'anii waan sallaalan godha akka ka'anii geemii taphatan waan biraa hojjetan isaan taasisa. Sun isaatiin hirriba isaanii jeeqa hoggaa ta'e dhiphina garaagaraa godha. Rakkoo sammuutillee geessisuu danda'a jechuudha. Dhukkuba birootiif saaxiluu danda'a. Wantoota akkanaa ofirraa fageessanii sa'aatii hirribaa keenyatti dhaabbataa godhannee rafuu danda'uu qabna jechuudha. Iddoo ciisichaa mijataa ta'e godhachuudha. Akkuma beekamu osoo beela'anii jedhanii gara hirribaatti deemuun gaarii miti. Hirriba dura namni nyaata malee yoo beelee jiraate ta'e hirribni akka isa hin qabne godha jechuudha. Yeroo rafuuf jedhanitti nyaata humnaa olii nyaachuunis hin barbaachisu. Nyaata giddu galeessaa nyaachuudha. Yoo akka malee beela'anis hirribni akka nama hin qabne godha. Nyaata humnaa olii nyaatanii rafuunis immoo dhiibbaa biraatiif nama saaxila jechuudha. Buna, shaayii fi alkoolii halkan fayyadamuu dhiisuun yookiin xiqqeessuun baay'ee gaariidha jechuudha. Buna halkan ni fayyadamna yoo ta'e akka hirribni nama hin qabne nama taasisa.
guyyaa rafuu dhiisu guyyaa guyyaa immoo namni tokko tokko guyyaa yeroo rafuu halkanii akka hirribni isaa hin qabne godha. Sun immoo sa'aatii inni isaatirree jeeqa jechuudha. Wantoota hirriba akka nu fudhatu godhan kanneen akka kitaaba adda addaa dubbisuun muuziqaa caqasuun immoo akka hirribni nu qabu godha jechuudha. Yoo hirribni nu qabu dide kitaabolee adda addaa ciisanii dubbisuunii fi muuziqaa ciisanii dhaggeeffachuun furmaata jechuudha. Yeroo kana irra darbee baay'ee kan nu rakkisu ta'e immoo gara mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namoota hirriba osoo hin rafiin yookiin immoo halkan hirribni diduudhaan dhiphatan yookiin namoota hirriba keessaa halkan dadammaqanii fi kan viidiyoo kana hojjenne fayyaa ta'adha. Barnoota fayyaa baay'ees akka waliin barannu ta'a. Akkasumas viidiyoo baay'ee keessattuu fayyaa walqunnamtii saalaatiin wal qabate kan isiniif hojjenne baay'een ni jirani. Isa sanii akka dhaggeeffattan isiniin jenna. Fayyaa ta'a.